بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الحمد لله فارونك الله هاتي كنغها ولين ديبس جنة درسين كنا كما بكم بيا الرا سينا أبو بكر الصديق. سينا أبو بكر الصديق كتا أفرفا الرجرة اتلهاد اتوالدهسا شرشر اللي ولي قدا انفايت اللي والقدا سنين جدا دوبا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كتا تقفى في لما في صدفا كيستي aga tokko seenaa isaa irraa barannee jirra jechuudha. aga tokko seenaa Abu Bakr Siddiq irraa barannee jirra duuba. har'a insha Allahu ta'ala gahee abbaan Bakrii taphate guyyaa duula Badrii san baranna jechuu duuba. hordoffiin keessan na waliin haa ta'u duuba. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu gaafa duula Badrii keessatti Abu Bakr Siddiq yeroo ummanni walitti qabame deemsa fagartee nabiin kenna Madiinarraa ka'ee wal mari'atanii akkam goonaa waliin gahan namni agartee kaa dubbate Abu Bakr Siddiq. lolli duula Badrii akka tahu namni dubbatee irratti dubbii walii galanii kanamuu waliin kilaafin hayyee jedhanii tokko ta'anii dubbii abbaa Bakrii fudhatanii irratti walii galan gaafa san namni dubbate Abu Bakr Siddiq yaada kennatuu keessatti jecha. yeroo yaada kennatan sahaabaan guutuun nabiin rabbii mari'achiise jecha abbaa Bakrii irratti walii galan duuba. Abu Bakr Siddiq nama beekamaa yaanni isaallee agartee yaada fudhatama qabu nama akkanaati duuba. yeroo deemanii duula Badrii bakka silaa jeeshiin qubatu gahanii jeeshiin mushriktoota Makka irraa ka'ee gad dhufe jeeshiin muslimtoota Madiinarraa ka'ee gad dhufe bakka Badrii jedhamtu tanatti walitti qabamanii wal fuundura jeeshiin dhaabbate. Ali ibn Abi Xaalib waan jedhe seenaa guyyaa sanii irraa yeroo haasa'u nabii kennaaf dukkaana akkuma ammaan kana agartee kaawee yeroo bakka tokko qubatan jeeshiin dukkaana ijaaratanii qubatan, hogganaa jeeshatiifillee ijaaranii qubatan. akkasitti duuba dasa takka agartee dukkaana tokko nabii kennaaf ijaaranii bakka nabiin keessa taa'u jechuu. akkasi qopheessanii waraanni walii firiiree akkasi dhaabbatu eenyuun nabi Muhammadiin akka eegu biratti goonaa jennee wal mari'annee jedha Ali ibn Abi Xaalib. namni nuti akka agartee ka bira dhaabbatu nabii kenna eegu goonu namni amanamaan ka dandeettii qabu eenyu jennee uf keessaafillee jedhe. nama abbaa Bakrii caaluu ni dhabnee jedhe. ashja'u nnaasi Abaa Bakrin akkana jedha Ali ibn Abi Xaalib. irra jagna namaati jedhe abbaan Bakrii. gaafa duula Badrii nabii kennaaf alayhi salaatu wassalaam nama nabii kenna eegu isa goonee jedhe. namni tokkolleen gara nabii kennatti asin dhiyaatee hoo jennaan abbaan Bakrii seefimaa mormarraa fuudhaa jedhe. kaafira tokko mushrika tokko nabii kennatti geessuu dhoorge abbaan Bakrii gaafa san. namni tokko kallattii agartee jihaa nabiin kenna jiruu saniin dabruu dadhabe kaafirri. eenyu akkay godhe jennaan Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardaahu. jagnummaa keessatti abbaan Bakrii gara jagnummaatillee waan itti wassafan hin qabu. guyyaa san nama nu quubsu ka itti quufnu dhabnee abbaa Bakrii itti goonee jedhe duuba. sila Aliyyuu agartee jagna seenaa jagnatu beeka jedhanii seenaa jagnatu beeka duuba. seenaa gootatu beeka waan jedhe duuba Ali ibn Abi Xaalib ashja'u nnaasi Abaa Bakrin ragoota namaati jedhe abbaan Bakrii duuba. gaafa san
duula badrii keessatti namni tokko akka nabii kennatti ay dhiyaatu dhoowwe jedhan duuba namni tokko akka kallattii nabii kennatiin mushrikni tokko karaa saniin dabruu dhoorge duuba nama itti ay dhiyaatu morma isaa lafa agarteedhan duuba nama abbaaba agartee ka nabii kenna as dhiyaatu mormuma isaa lafatti agarteedhan guyyaa san abbaan bakrii akkas godhaa ture duuba akka kanatti abbaan bakrii sahabaa keessatti gahee guddaa argate duuba hujii isaatiin akkanumatti taa'een faarfamne gama maraanuu ganaa itti dhufuu deemna gahee isaa bakka cufattuu ibaadaa keessatti illee ganaa itti dhufuu deemna Abu-bakirsidiiq wanni inni darajaa guddaa san argatee hulaalee 8 jannataa irraa tafedhe keessa deemee seenuu fi filannoo isaatiin hujii isaattu akka godhe Abu-bakirsidiiq Abu-bakirsidiiq hujii isaattu akkas isa godhe akkanumaan taa'ee abbaan bakrii faarfamee rabbiilleen akkanumaan hujii malee darajaa guddaa san isaaf hin kennine jannata guddaa san osoo addunyaa gubbaa jiru fiizan isaan kennamne jannata keessallee hulaalee 8 jannataa keessaa tafedhe akka seenu akkanaan chaansin isaan kennamne gocha isaati duuba dalagaa isaati duula badrii ni beeytanii ummanni muslimtootaa nama 313 irra hedduun riwaayaadha akkanat dhufte ummanni mushriktoota immoo nama 900 fi wayirraa haga 1,000ti akka kanatti qiyaafama irri agartee mushriktoonni achirraa walitti qabamanii gad dhufan yeroo walitti qabamanii gad dhufan hogganaan jeeshii sanii Abu Jahal nama isin beeytan jechuudha jallataa fir'auna ummata nabi Muhammad ka ta'e jechuudha isa kana duuba isa kana guyyaa san waan ajaa'iba argame duuba xiqqoo duula badrii kana keessa baanee dabarra insha Allahu ta'ala waan ajaa'iba argame ijoolleen lamaa ijoollee ansaaraati ijoollee xixiqqasho Abdurrahmaan bin Awfi seenaa sanirraa yeroo dubbatu Abdurrahmaan bin Awfi warra muhaajiraa irraayi wayta Abdurrahmaan bin Awfi seenaa sanirraa dubbatu dhufnee waytii nuti hiriirree akkatti dhaabbannu ummanni mushriktootaatillee gama sanii hiriiranii akkasitti dhaabbatan fuula walit deebinee ijoolleen lamaa dhuftee kuun illee cinaa kiyyaan jira kuun illee cinaa kiyyaan jira yaa abbeeraa keenna abbaa jahlii ni beeytaa jedhanii na gaafatanii jedhe Abu Jahal ni beeytaa jennaan ni beekaa haajaa maaltu itti isinii jira jedheen jedhe ka gama tokkoo na gaafatee wayta agartee kaa maal irraa gootaan jedhuun yoo isaa kana arge yoo abbaa jahlii arge jiruun tiyya agartee kaa isaan addan bahu zaatti kiyya haga isaa kana ajjeesutti naan jedhe jedhe kagamanaallee na qunxuuxaa jedhe maali jedhee yoo an gaafadhu abbaa jahlii ni beeytaa naan jedha ni beekaa haajaa maalii itti qabda jennaan yoo arge zaatti tiyya isaan addaan hin baatu haga isa ajjeesutti naan jedhaa jedhe Allahu akbar ijoollee lama xixiqqasho waytima kana abbaan jahlii kunnoo gamasii agartee kaajeeshii kurfeessa warroota mushriktoota agartee gurguddaan isaanii farshoo dhuganii boonanii akka malee hisaabaa bayanii xiqqeenna ummata muslimaa kana laalanii akka malee hamilee ufitti horatan namni sadihii mushrika keessaa as bahee eenyuun nu baaya jedhaniin ummata muslimtootatiin warri ansaaraa nama sadihii bayeef jarri baananiif nurraa dachaa isin hin barbaannu nama nuu walqixxaahu warra muhaajirtoota irraa warra agartee gosa kennaa ka qabiilaa kennaa irraa akka nutti bayan feena jedhanii ummata qureeshii irraa achii nabiin kenna hamzaan ka'ii dhaabbadhu jedheen
علي بن أبي طالب كيد أبدو جدين عبيدة بن حارث كيد أبدو جدين نبي عليه الصلاة والسلام أكت جر سدين كنين أغرتين أبتني جرين سدين مشرك توتا أجيسن عبيدة بن حارث جلتو أغرتين ورانمي أجمع كيستي وران سمسانين دوئي yeroo kana akka malee agartee ummata mushriktoota dubbiin ittifaallaa itti deebite hamzaan guyyaa san rabbi sarraa haa jaalatu jagna namaati jeeshii bifa isaan hin beeynen qopheesse duuba warroota xiyya darbatan qopheesse warroota akkasuma duuba agartee iboo darbannaa beekan qopheesse warroota sayfin lolan qopheesse dura keessatti xiyyatti roobsaa jedhee bifa kanaan agartee ka akkasitti lola eegalchiise duuba nabiin keenna salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi gaafa san jeeshii akkanatti harka isaatiin irra deemee walqixxeessaa ture akkatti walqixxeessaa ture agartee ka akka qomti isaanii kun tokkollee waliin dabarre xiyyaan akkatti waraanee agartee xiyyaan akka waraanee walqixxeessa nabiin alayhi salaatu wassalaam irra deeme kanatti walqixxaayee dhaabbata jeeshiin muslimaa yeroo kana namni tokko na waraante yaa nabii rabbii namiite jedheen nabiin narraa kafaladhu jedheen achumaa nabii keenna itti kufee dhungatee irraa kafalatuun fedhuni nabii keenna dhungatuu fedha malaan akkas godhe nabiin keenna maaliif akkana dalayde jennaan yaa nabi muhammad laalteen gartuu jedheen ummanni mushriktootaa dhufee nu fuundura dhaabbata ani jannata rabbii hawwee jira durri waan qaamni kiyya harkaan qabattee aakerri waan qaamni kiyya harkaan qabatee si haa ta'uu barbaadee jedheen duuba amma booda bes mushriktoota wal dura dhaabbanne sayfii malee homuu nafne aakerri gizee addunyaarraa galuu namni an harkaan qabadhee si haa ta'uu jechaaf harkaan si qabadhee jedhee yaa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam akkana dalage duuba rabbi isarraa haa jaalatu bifa kanaan duuba agartee kaa jeeshii hiriirsee nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam waraanni agartee kaa walitti seene duuba taraa duraa xiyyaan agartee eegalanii taraa lammataa eboodhan eegalanii taraa sadaffaadha agartee sayfii wasseeni waraan aasim nama jedhaniintu nabiin kenname akkamin loltan jennaan taraa duraa keessatti xiyyaan agartee darbannaa jedhee yaa nabi muhammad yoo isaan nutti as dhihaatan agartee eboo waraannaa jedheen yoo isaan sanirra nutti as dabran sayfiin itti seenna jedheen duuba man araada an yuqaatila فليقاتل كما يقاتل عاصم نبينا كان جدي او كما قال صلى الله عليه وسلم نمني لولو بربادي حالولو جدي اكا اغرتي عاصم لولوت اكست دوبا اغرتي ورانا كرفيسني ورانا بفسني لولاتي سيني اجول لمان انصارات ابا جهل غافت ويتي كان ابا جهل تكجلتي akkasuma dhaytee lachinuu sayfii isii agartee keessa keettee ittiin deebite duyda duubatti nabi muhammadiin bira dhaqanii ajjeefne jedhaniin abbaa jahali achii nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam kun illee natu ajjeese jedhaa kun illee natu ajjeese jedhaa mee sayfii keessan ay qabaa jennaan sayfiin jara lachiitu kunoo dhiiga irraa xoxa akkasit duuba nabiin keenna xoolagii isaa agartee meeshaa abbaa jahalii ajjeesan irraa fuudhee tokkoof kenne tokko immoo guyyama san achitti shahiide tokko ilma amri bin jumuh jedhaniini yeroo inni abbaa jahalii waraanee gara galu kana ilmi isaa ikrimaan harka dhaheerra harka irraa dhahee jennaan harki tokko agartee irraa rarraate irraallee buutee lafan geenne irraa rarraate duuba bicaan xiqqashaan kun harka isaa tokko irra ejjatee gogaa irraa hafte sayfiin ofirraa muree lolatti seene duuba akka kanatti lolan gaafa agartee duula badrii keessatti rabbi isaanirraa haa jaalatu inni kun ni gale kun immootu achuma keessa shahiideyyu
kun achuma keessa shahide yeroo waraanni akkana waseene kana keessatti yeroo waraanni bifa kanaan akkanatti waseene kana keessatti Abu Ubeyda ilma Jarraahi Aamir bin al-Jarraah ka jedhaniin inni kun agartee kallattii kaafiraa keessaa mushrikaa keessaa abbaan isaa ilola Abu Ubeydan asii achi lola kallattiin qaceelchitee walitti fidde duuba wayita walitti dhufan abbaa isaati loluuniin feene jalaa gara irraa maqe abbaan jala maqe Abu Ubeydan ammallee jalaa maqe abbaan jala maqe Abu Ubeydan irraa maqaa dhaqee abbaan taa'u dinnaan sayfii isaatiin abbaa bakka sammuu isaa dhahee bakka lamatti adda baase achitti abbaan osoo inni laalee argu fuuldura isaatti kufee du'e Allahu akbar rabbiin aayata samirraa buuse aayata ilaa qiyaami saa'atti qara'amtu rabbiin samirraa buuse subhaanahu wa ta'ala gocha abbaan Ubeydaadhaa gaafa san dalage gocha Abu Bakirsidiiq gaafa san dalage gocha Mus'ab bin Umayr gaafa san dalage gocha Umar ibn al-Khattab gaafa san dalage ilaalchise rabbiin subhaanahu wa ta'ala aayata ilaa qiyaami saa'atti qara'amtu rabbiin subhaanahu wa ta'ala buuse لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم كنوا ربنا كنجة هنغرت يا نبي محمد نما ربي تأمني كقويا بريت تأمني كجال اللي قد أتن هنغرت إنن أدوي ربي كجال اللي قد أتن هنغرت أدوي ربي وسو أبا إسان اللي تأجل kunoo ka abbaan isaanii aduwwiidha aduwwummaa isaa beekee jennaan abbaan Ubeydaadha abbaa isaa sayfiidhaan bakka lamatti addaan baasee morma irraa dabree walakkaa keessa bahee itti kute duuba waraanatti abbaa isaanillee yoo ta'an nama mushrikaa wayita walitti dhufan waraana keessatti suduudan kalaas aanummaan jidduu fuudhamtee jirti duuba kana jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala aw abnaa'ahum osoo ijoollee isaanillee taatee jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala Abu Bakirsidiiq gaafa san ilma isaa Abdurrahmaan bin Abi Bakrii ka jedhaniin kallattii isaatiin itti qaceelee isaa morma irraa muruu fedhu micaan jalaa dheesse rabbiin subhaanahu wa ta'ala abbaa Bakrii ilaalchiseeti bakka kanallee dubbate jedhan aw ikhwaanahum osoo obboleewwan isaanillee taatee mushrika agartee ka warra aduwwii rabbiin ta'an hin jaalatan je rabbii subhaanahu wa ta'ala Mus'abii ilma Umeyri ilma isaa agartee obboleessa isaa wayita qabanii booji'an hidhaa itti jabeessaa jedhee agartee bira dhaabbatee ka itti jabeesse isa duuba aw ashiiratahum aanaa isaanii qabiilaa isaanii gosa isaanillee osoo taate jaalalleen godhatan je rabbii subhaanahu wa ta'ala Umar bin al-Khattab gaafa san agartee ka warra aanaa isaa banii adiyyi tokkollee hin rifanneef duuba morma irraa guuree bira dabre rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra kana mara isaan ilaalchisee ayata kana dubbate لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ربي سبحانه وتعالى كان جدي سام فارسي سني قال ربي أكن جدي قومي سام فارسي دوبا ورسو ور ربي نغرتي قلبي إساني كيستي إيمانا كتبه جدي إيمانا أغرتي ربي نغسبت چيسي ور ربي نغجبه سي أغرتي كا جبريل إنسان ور ربي جلا إسيدا لغين أفريا تسن إسان سينسيج ربي سبحانه وتعالى ربي نكاز إساني قد رضي الله عنهم إسان اللي ربي الرجالة نجرا وربي إساني قد
ورضوا عنه رب الله نسان الرجالة جراج. الله أكبر. رضي الله عنهم ربي نسان الرجالة جرا ورضوا عنه إسان اللي رب الرجالة نجرني. أولئك حزب الله سن أغرتي كاتو تربي جرمتيا توتي أكسيسو. الله أكبر. ألا إن حزب الله هم المفلحون. أغاها جري أغرتي توتي ربي ملكويتو راجع ربي سبحانه وتعالى. أكت ربي ملكيسي صحابا غافة دولة بدري دايتيلولته. وركاوان اللي صحابدو تربين أكنا ملكيسي هجي إساني الرجالتي الراقبة لربي. أكنا جان. أكنا جان أنقويا سنين كيست. gochi abbaan bakrii gaafa san dalage gochi gaafa san agartee umarii ilma khaxaabii dalage gochi gaafa san mus'ab bin umayrii dalage rabbiin irraa jaalatee jira. abu ubeyda ilma jarraahii dalage amiinu haadhihi lummaa jedhaniin ka abu ubeydaa ni beeytani amanamaa ummata kiyyaa jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam. abu ubeyda nama akka malee beekama hogganaa jeeshaa ka zabana dheeraa hogganaa jeeshaa ka zabana dheeraa ture duuba abbaan ubeydaadha rabbi sarraa haa jaalatuuti. amanamaa ummata kiyyaa jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam. amanamaa ummata nabi muhammad jedhamee beekama maqaa bareedaa kana isaa kenname duuba maqaa bareedaa kanatu isaaf kenname duuba. abbaan ubeydaadhaa yoo jedhan nama akkanaa kana yaa obboleewwan kiyya. abu ubeydaa ilma jarraahi yoo jedhan nama kanaafuu agartanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu haa milkeessu. rabbiin milkii ufii nu haa kennu. warra kanatti fakkaachuu barbaachisa. hujii warra kanaa agartee baratanii itti fakkaachuu nu barbaachisa yaa obboleewwan keenya. jajjabaadhaa duuba. Abu-bakirsidiiq akkasumatti duuba nabiin keenya gaafa duula badrii keessatti waan jedheen abbaa bakriitii fi aliyyi ilma abbaa xaalibii gaafa saniin keessatti فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. أكد النبي عليه الصلاة والسلام إسني ولين وان جدين علي في أقرتني كأبا بكريت إسن لما ولين تقوك إسني ولين جبريل تجرى كا ولين إموتو ميكائيل في إسرافيل تجرى ملائكة قرقدو لمان تنا إسني ولين لولي جدين دوبا. أبا بكريتي في علي بن أبي طالب ولين ملائكة قرقدو تنا لولي قياسا ملائكة قرقدو تنا لولي دوبا. عجائبة أكنا جري دوبا ملائكة قرقدو تنلولي. أخرجه أحمد وصححه الألامة الألباني رحمه الله في صحيحه. إمام الألباني لين صحيح جدين حديثة كنا أكت دوبا أغرتني نبين كن عليه الصلاة والسلام إسان دبة دوبا. ثباته في باقي الغزوات والمشاهد. أبان بكري أغرتي كاغسبتين أبتو إسا دولوان أدى أدى كيستي بكتي وان دكي كأدى أدى كيستي غسبتو إسا جدن دوبا كان را دبنايا. وان جدا وثبت أبو بكر رضي الله عنه ثبوت الجبال يوم عهد حول الرسول صلى الله عليه وسلم يدافئه عنه. gaafa duula uhudii keessatti illee abbaan bakrii akkanumatti gahee guddaa taphate jedhan duuba. Isinii galee gaafa duula uhudii keessatti illee abbaan bakrii gahee guddaa taphate waan jedhan Abu-bakirsidiiq rabbi isarraa haa jaalatu. gaafa saniin keessatti gaafa duula uhudii keessatti waan inni dalagerraa yeroo himan yeroo jeeshiin muslimtootaa ni cabe gaafa duula badrii namni hedduu miidhame sahaabaa nabii keenyatti irraa akkuma isinuu beeytan nama hedduu gorra'ame.
nama 72 gorra'ame riwaayaa biraa keessatti 93 jecha jira namni kunii fi kamadaa hisaaban qabu sahaban nabii kennaa namni gaafa sallole nama 700 waraanni mushriktoota nama 4000 nama agartee hagasiitiin lolan jechuu duuba yeroo kana keessatti jeeshiin muslimtootaa cab'ee namni hagasii dhumatee nabii kennallee namtichi mushrikaa tokko ajjeese jedhee lallabee dubbiin sun faca'ee gurra ummata hedduu seenee haala saniin ummanni muslimtootaa hedduun nabi Muhammad du'e jennaan akka malee hamileen isaanii cab'e duuba hamileen isaanii akka malee cab'e gariin isaanii bes dheessanii gara madiinaa dacha'anii gariin isaanii immootu agartee bes loluu dadhabanii dhaabbatan ofirraa akka malee itti dhagahamee waan isaan hin yaadittu balaa guddaa isaanii argame Hamzaan guyyaa san ajjeefame Mus'ab bin Umayr guyyaa san ajjeefame Abdallah bin Jahsh guyyaa san ajjeefame Allahu akbar Abdallah bin Haram guyyaa san ajjeefame Amr bin Jumuh guyyaa san ajjeefame gurguddaan sahaabaa nabii kennaa gaafa san ajjeefame duuba anka Hanzalaa faati warroonni agartee ka maqaa qaban beekamoo marti achi keessatti dhume duuba kun akka malee qalbii isaanii cabse sahaabaa nabii kennaa akka malee sahaabaa nabii kennaa qalbii cabse yeroo kana rabbi isaanirraa haa jaalatu warri akka Abbaa Bakrii nabi Muhammadiin jiruu isaa argee jennaan sabatee bira dhaabbate duuba warri gariin ni dheessine ka akka Abbaa Bakrii ka akka Umar ibn al-Khattab ka akka Abu Ubaydaa hedduun sahaabaadhaa jagnootiin beekamoon kun sabatanii gad dhaabbatan duuba Abbaan Bakrii dura nama dhaabbateeti jedhan duuba dura nama dhaabbate ummata mushriktootaa ka nabi Muhammad ajjeesuuf deemu jidduu nabi Muhammadii fi jidduu isaanii mushriktoota jira nabi Muhammadii fagootti ilaalanii arganii ka kaafirri kophaa baafate kan arginaan Abbaan Bakrii sayfii qabatee Zubayri fa'aa waliin saffii kaafiraa ka hagam dheeratu kana addaan dhoosanii nabii kenna bayan akkumaan lolan duuba akkasin nabii kenna marsanii nabii kenna akkan ajjeefamne akka nabii kenna miidhaan hin dhaqqabne godhan duuba guyyaa san akka gaarri gad dhaabbate jedhan Abbaan Bakrii gaarri guddaan kun wayi nama jalaa socho'a akkasit dhaabbate jedhan Abbaan Bakrii kaafirtoota fuundura katti wasafan kunu وثبت أبو بكر رضي الله عنه ثبوت الجبال يوم أهد جدني بر Abbaan Bakrii gad dhaabbate jedhan gad dhaabbatiin sagaaraa akka gaarri guddaan kun gad dhaabbatu kaafira dura gad dhaabbatee sochii didee jedha bakkaa sochoosuu dadhaban Abbaan Bakrii dhugumaan jagna duuba yaa obboleewwan kenna dhugumaan loltuu namaati duuba dhugumaan agartee dandeettii lolaallee qaba akkuma dandeettii biraa rabbi isaa kennetti Allahu akbar Abbaan Bakrii kanaan faarfama duuba Abbaan Bakrii kanaan faarfama duuba نبي كان عليه الصلاة والسلام وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني فزارة سنة 7 للحجرة بقيادة أبي بكر رضي الله عنه فأوردت الماء وغنمت وسبت وعادت سالما أبان بكر قافة هقنما أبا بكر بني فزارة إرقمن وستكت عرب الراتات بني فزارة جرانيني isii tanatti namni ergame gaafa san keessatti Abu-bakirsidiiq hogganaan jeeshaa isa ture guyyaa sanillee agartee kaa ganda itti ergame san itti girgireessee lagatti marsee akkasitti booji'ee namaaf diinagdee isaanillee booji'ee jeeshii muslimtoota miidhaan tokko osoo irraan gahin nagaha baasee qabee magaalaa Madiinatti fide duuba handhuurfatee jecha toyannaa muslimaa jala oolchee gandattiisa Abbaa Bakrii jechuun nama dandeettii guddaa qabu jedhan duuba gara marattu nama dandeettii guddaa qabu
gaafa duula tabuukii duula cinqiidhaa jedhamee ka beekamu san gaafa san keessatti namni alaabaa muslimaa baatee deemu Abu-bakirsidiiq namni alaabaa muslimaa baatee deemu Abu-bakirsidiiq radiyallahu anhu abbaan bakrii duuba jagnuma akka Hamzaati jechu alaabaan Hamzaa harkaa fuudhamte abbaa bakrii harka deebite duuba alaabaan Mus'abii ilma Umeyrii irraa fuudhamte gaafa isaan du'an jechu Abu-bakirsidiiq namni agartee alaabaa san lafaa kaafate gaafa duula tabuukii hogganaan jeeshaa ka alaabaa baatee deemu Abu-bakirsidiiq jedhan radiyallahu anhu akkasitti gaafa sanillee ruum hinjifatanii akkasi galan ka nabiin kennallee keessa jiru jechuu alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan gaafa duula hunaynii keessatti duula hunaynii jedhanii ka eega makkaa cabsanii booda sahaaban nabii kennaa heddummaatanii akka malee hedduminna isaanititti erkatanii har'a agartee maaltu waa nu godha dur gaafa haganan geenne bakka meeqa dhaynee cabsina har'a ka hagana baay'anne ammaa lulluuqqannee gaddeebina jedhanii uf abdatan hagasiif rabbiin isaan mokkore ummanni agartee warri saqii fi duratti bootaa qabatanii isaan eegan wayta dhuftee sahaaban agartee laga hunaynii kana gadduudde isaan bootaa qabatanii bakkuma jiranii xiyyatti roobsan gara miixii roobaan beekanii kama dhufee namarra bu'u argan sahaaban waan taatu wallaaltee gara loltu wallaaltee olkaatee baqatte gaaf sanillee namni nabii kenna biratti sabatee gad dhaabbate tokko abbaa bakriitti jedhan akka gaarri sabatutti sabatee gad dhaabbatee jedhan duuba gaaf sanillee Abu-bakirsidiiq duuba agartanii lola keessatti gahee guddaa qaba duuba lola keessatti gahee guddaa qaba duuba akkana jedhanii seenaan abbaa bakrii dheeraadha yaa obboleewwan kenna akkanumatti agartanii insha Allahu ta'ala suuta suutan itti fufna kaayoo rabbiin alamaa nuu fedhe akkana fakkaataa seenaan Abu-bakirsidiiq insha Allahu ta'ala waan isin dhibee karaa waatsaappiitiin karaa iimootiin karaa adda addaatiin gaafachuu dandeettanii darsii kanarratti jechaadha insha Allahu ta'ala hordoffii keessan immoo laaffisinaa darsiin abbaa bakrii akkanumatti seenaan abbaa bakrii akkanan nu deemee insha Allah gaafa seenaan isaa dhumate akkasumatti seenaa nama biroo itti aansina ka seenaan abbaa bakrii ni dheerataa dubbannee jirra ka Umarillee ni dheerataa dubbannee ka Usmaanis ka Aliyyiisis ka warra kanaa ni dheerata ka Khaalidillee akkasuma dheerata ka namoota gariidhaa agartii akkanatti keessaa dhedheerata jechuu kuta kutaatti goonee akkanatti deemna insha Allah ka keessaa dhedheeratu kana akkasii duuba asumatti isinii gabaabsaarraa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu